wanni soomana balleessu waa sagal janiin qacello lakkaawis qabadhus du tokkoffaa fi lammaffaan nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekanii tanaa jabeessitu nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekaadhaa jechuudha. Sadaffaan haqqisuu yoo uf qoqqifachiisuu beekaadhaan beekan uf haqqisiisuu akkanumaa looga kana numa jiraami haqqisiisuu irra jechuun kun irra deddeebi'uutti hin bareedu hiikkan saayii fumaami nama hunda biratti beekan uf haqqisiisuu jechuudha. Tattaaffii godhee abbaan uf haqqisiisuu yoommoo haqqisaan isa injifate sababaa dhukkubaatiif sababaa waan adda addaatiif isa injifatee haqqisuun sun keeysan jiru san soomanni isaan tuqamutu beekan ufii uf haqqisiise meeq sadii afraffaan al-istimnaa'u xiqqooni ulfaatallee ammoo inna Allah laa yastaahii min al-haqqi jedhan hayni sodalleen qabu bishaan dhalcha dhiiraa